Namni waan fedhe haa odeessu maalii qaama kee hin sattarattu maalii qaama kee hin sattarattu. Ajab 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 kam dubbatne kam dhiifne yaa rabbii ati nu baasii yaa rabbi ati qaama ofii akkanatti qirxii badhetti baasanii kayoo laalanuu nama saalfachiisu jechuudha. Wallahi si jala saalfanne jechuudha. Si jala saalfanne wallahi. Yaa rabbi ati satirii nurraan saaqin. Ka sirbitu xiqqaatee qaama kan kee of waxxartee sargii dannas dhuftee yaa salaam yaa salaam yaa salaam yaa salaam. Bareedda. Xiqqoo duuba moo of ilaalee yoo itti manaa baatu. Ammoo akkasittuu carqii gadi harkifta. Maali? Haasii ilaalaniifuu kasi waxxaru godhattee dhufte mana kutaa carqii gadi harkiste jechuudha. Carqiin amma gadi harkifameetiin qaama sii dhoysa moo akkam akkam? Yaa rabbi kam dubbannee kam dhiifna? Asii yoo dubbanne asumaan itti deebi'a uummanni. Wallahi yaa uummata keenya. Wanni hunduu paarsantii qaba jechuudha. Paarsantiitti wanni tokko immoo paarsantii yoo tare immoo nama jibbisiisa jechuudha. Amma osoo akka jirtuuf agarte akka itti nama jibbisiistu wallahi maammadoon dabbaa lakkii tare kanallee laaluu amma salacha'e maammadummaa muraasni yoo dabbaa guddate kanaaf dharra'e malee dabbaa lakkii malee guddatu immoo nama jibbisiisaa jechuudha. Makaakalanya osoo ta'e wayya. Wani ani ka jedhu dabbaadha moo ispoonjiidha? Maala kolfine jira. Hin kolfamoo hin dubbadhamoo ani uma jedhu waliin na dhibee jira jechuudha. Yaa rabbi zabana akkam keessa jira zabanni keenya kun zabana bubbee ka jedhan sun isa kana jechuudha. Wallahi nama dhiba. Yaa uummata keenya keessumaayyuu uummanni Dubaayin jirtan kun daansillee baay'istan jedha. Sirballee baay'istan likkii malee paarsantii malee baay'istanii jirtan. Namni akiraan namaa qiyaaman as deemaa jirti. Akiraan namaa tun akkam taati? Akkamitti bulee nagaan bulanii nagaan ganama ka'uun waan guddaadha jechuudha. Wayi akkuma rafnu kanaan qiyaaman nubboote. Wayi akkuma rafne kana hafnaan nama sammuu qabutti yaada keessa deemaa jechuudha. Biyyallee jiraadha biyya namallee jiraadha. Akiraa tun xiqqoo isin yaachiftu na fakkaate warra akkana caffartan jechuudha. Mee sirbuma kana osoo qannafattanii isin dannasaallee paarsantii osoo itti guutanii garuu baay'ee bareeda. Maaliif qiyaaman as deemaa jirti? Yookiin akkanumatti osuma sirban kana dacheen gadi namaan lixxi. Qiyaamarree namarraa fagoo hin jirtu. Mee maaluma isin gammachiise akkana caffartaniin jedhee bara. Egaa hordoftoota kiyya dhiifama sagalee kiyya qufaan naqabee jira jechuudha. Sagaleen kiyya sirriitti. Waliin kaanee naaf kolchaa isin jedha. Yaadatu naan deeme waa'ee mucayyoo dabilii nama lama dabbaa dabilii nama lamaa fiddee dhufte sanatti na haasofsiise jechuudha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi jaalatamtoota daawwattoota hordoftoota YouTube chaanaala kee jalatti argamtan jirtu my family warroonni amantaa birallee shama harka fuunee hundi keessan hookaan alaa kan biyya keessatti akka guddaa amantii kutaa ganda osoo hin jenne baga jiraatanii faamilii kiyya naaf galatoomaa harka fi argadhaa bakka yaadda muraada gayaa kan haroo dhuftan illee anaa dhufu baga nagaan dhuftan isiniin jedha faamilii kiyya ahlan sahlan marhaba feekum isiniin jedheera. Egaa gamanumaan gama viidiyoo kiyyaatti dabra. Egaa kana isiniin jedhe naaf galatooma hundi keessanuu viidiyoon keessanitti tole laayikii godhaa. Viidiyoo ga xumuraa daawwadhaa sabskraayibii godhaa warri haaraa dhuftan illee jechuun maamila yuutuub chaanaala kana ta'aa isin jedha. Akkuma asirraa argitan kana obboleettiin teenya tuni haa taphattu namni haa taphattu dannastee taphattee garuu muluma heeraa baate jechuudha. Muluma heeraa bahe namni akkanatti qaama of waxxaree qirsiisi
amma namoonni akkana carqee uffatu xara godhatu kuni nama qullaa deemenumaa garaagarummaa hin qabu. Maaliif wanni silaa rabbiin uffata kanallee nuuf uume qaama keenya ka qullaa mul'atu kana haanuu dhoysuuf himi wanni carqiin wanni uumamteef uffanni wanni tolfamteef qaama keenya kana ittiin haa dhoyfannuuf. Qaama keenya sattarachuu wayya jibbinullee jaalannullee sattarachuu wayya likkii yoo dabare wanni tokko nama jibbisiisaa jechuudha. Wanni hundi paarsantiitti bareeda wanni paarsantii taree jechuudha. Amma kamcattii kana hedduu jira amma keessumayyuu dhalaan bakka sargii dhaqu kunniin qaama isaa kan akkana alayyaasee achi badhetti irraa ba'ee jechuudha. Bakka qirtsiin qaama waan ta'e silaa marti hin mul'ataa jechuudha. Maali kun amma huccuu jedhamee godhatama. Qullaa nama deemen homaa garaagarummaa hin qabu. Namoonni akkana uffatanii deemu kunni homaa nama qullaa deemen homaa garaagarummaan takka illee hin jirtu jechuudha. Maaliif asiin dura Suudii kana keessatti illee waggaa 5 dura waggaa jaha dura kan natti fakkaate almost yoo dhugachuu baadhee akkanumatti sargii kana xiqqaan hin hafu guddaan hin hafu akkanumatti duraanii Suudii qaamaan qabne illee inuma jiraata baay'ee jiraata akkanuma jaarsaaf jaartiin qaamaa malee wal fuudhanii asitti ilmaan horanii akkanumatti namoonni qaamaan qabne irra baay'ee caalaan isaanii qaamaan qabne akkanuma dalagatanii qabaan kun hin jiru yoo san jechuudha. Bakka sargi jennaan bakka jiru maratti nafu akkuma Dubaayii kanatti caffaranii yoo san jechuudha. Maaliif warra Dubaayii kanaaf dubbataa jira jechuudha. Akka malee abaase sargii kanaaf keessattuu walga'iinsi caffaraan parsantii hin qabu jechuudha. Parsantii hin qabu. Eeguma nama biyya ofii jiruuti jechuudha. Kan jiran biyya namaati. Kan manaa biyyaa ba'aniif immoo dalagachuuf kan dhufaniif immoo uummanni biyya hambaa kanaaf uummata keenya jibba jechuudha. Uummanni keenya yoo biyya namaa kana dhufe bakka walga'ee caffaru waa'een isaanii. Maaliif biyya nu balleessa jedha kunniin uummanni biyya nu balleessa jedha. Maaliif baay'inuma kana keessa qaamuma badhibbaasuu kana keessa waan biraatti dhufa jechuudha. Akkanuma yoo san sargiin kun addaan hin citu garanaan sargii xiqqaan manatti nafu guddaan manatti nafu bakka sargii kana wal ga'anii akkuma du'aa kana caffaran yoo san jechuudha. Amarree xiinxallanii qabaan kun duraan hin jiru. Eegas qabaa kana itti jammaran qabaan kun eega jammaranii eessaa ilaa ammaan tana addaan hin cinne jechuudha qabaan. Katamaa keessa miti baadiyyaa keessa jiru gurra takkaan ala caqasaa gurra takkaan dalagaa ofii dalagaa jechuudha. Maaliif tasana qabanii jechuuf. Bakka haadhaaf ilmoo gargar baasanii galchan. Abbaa fi haadha manaa gargar baasanii galchan. Namoota silaa mana kiraa keessa wajjin galu kan bakka tokko wajjin jiraatu. Hunda isaa xiqqaa hin jenne guddaa hin jenne hidhatti haranii galchan. Kaan ijoollee hojii galchanii kaan ijoollee abbaa manaa biraa galchanii ijoollee hambisanii makaraa namni keenya arge yoo san makaraa akka goosanii namni keenya argina kaan osoo amma of gatanii jechuudha. Biyya namaa kana keessatti of gatanii wal sargi wala maali wala carqii wala uffaxxaru wala dannasu kana of gata namni keenya of gata amma namoonni du'aa hin jirtu waan akkana kana dhabdan. Maaliif akka waan biyyi hambaa tun biyyi isaanii taate of gatanii akka jireenya biyya arabaa jiraatanii jechuudha. Jireenya biyya arabaa mana kireeffatanii meeshaa bitanii waa hunda fudhatanii of gatanii maaliif gariin biyyaa mana qaba gariin immoo biyya mana hin qabu. Biyyi namaa biyyuma namaati. Biyya ofii namaa hin taatu abadan. Biyya namaa keessaa galan biyya ofii san gaafuma tokko ol ka'iin dhufnaan itti galan nama waa ol kaayate waan ol kaa'e san fuudha. Namuma ani beeku jechuudha. Namuma fira kiyyaa nama an beeku jechuudha. Namuma natti dhiyaatu. Maaliif jireenyi biyya namaa kun itti tamacha'e akka waan idmee likkii as taa'ee dalagatee jiraatu akkasitti yaada namni irra caalaan namaa jechuudha. Laa wallah akkasii miti dubbiin.
Gaafuma takka uummanni biyya ambaa kun gaafuma takka achii nama garagalee jennaan xiqqaa guddaa jaarsa maanguddoo maanguddotti dargaggeessa jedhu walitti haree ofirraa galcha jechuudha. Maaliif waan lakkii dabaree hin jaalatu uummanni biyya ambaa akka biyya keenya sanii miti. Akkanatti caffaraa kana baay'istanii jirtanii kan ulamaayin isin gorsee dadhabee waa isinitti silaa hin gormu. Maaliif mee warra Suudii keessatti maarree akkuma tasaa osoo isaan quba hin qabne osoo isaan hin yaadatin edaa isaan waggaa haga kanaa kana cal'isaniitumaan biyyumaan baatitti taa'anii anjaasitti heerumne anjaasitti ilmaan arganne haqa asuma teennan of yaada namni gariin bakka asuma teenna jireenya biyya keenya sanii maal goonaa gallaadha. Afuma takka qabaan eega achitti gattaa'e qabaan qaba walii haranii galchuun nama kenna. Walii haranii galchuun halkanii guyyaa haranii galchuun nama kenna kaan hidhaan kaan qabanii galchuun kaan hidhaan guuranii fixan jechuudha nama kenna. Amma nama muraasa malee akka yoo saniititti sargiin baay'atee caffaraan baay'atee yoo of waraabanii of poosti godhuun bakka arabdoonni kan irratti xiinxalleeffatti bakka uummanni kun biyya keenya balleessaa jira. Uummanni kun biyya keenya keessa galuu qaba. Kan jedhan itti xiyyeeffatan. Duraan yeroo mangistii Abdallaa sanii Rabbi rahmata isaa haa godhu. Wallaahi namni keenya nagaumaan jira. Suudii keessa kan waraqaa qabullee kan qabnellee nagaumaan jiraata nagauma isaatiin. Waa takka qabaan hin jiru maaliin hin jiru. Nagaan jiraata osoo namni jechuudha. Maaliif namni keenya likkii dabarse. Sana achi nama keenya guuranii gara biyyaa galchanii gariin mana hin qabu. Gariin mana kiraatirra deema. Maali osoo yoo itti biyya namaa jiran sana of gatuu baatanii wala maarree wala sargii wala caffara wala maali jechuu baatanii gaafa rakkoon takka dhufte biyya ofiitti yoo mana ijaaratan manuma ofii sanii galan jechuudha. Biyyi namaa hin taatu. Ani maaliif amma kana dubbadhe isiniif fakkaate namoota yeroo isaan osoo mana ijaaratiin biyya galanii haqa isaan rakkatanii isaaniif rabbii waliin beeka malee namni isaan irraa hin beeku. Osoo yoo itti biyya namaa jiran sana waa of duuba qabatanii sargii yoo dhaqan baasii baasan caffaraa yoo dhaqan baasii baasan kan dhufaniif immoo dalagachuuf malee asir of sukkuumuuf of urguuf jismii of xaruuf uffata of xaruuf ofitti danqaranii maaliif rabbillee namatti dallanaa jechuudha. Nuti kan dhufneef biyya kana biyyuma hunda keessaa hundi kennaa jechuudha. Dhiirallee ka shamarrallee yoo ta'e warruma dhiiratu warri shamaraa a'uuzu billah qaama ofii kana qirsii badee baasa warri keessattuu miinzeewwanii kunniin qaamni isaanii qirsiin akka jiruun alayyaa'e jechuudha. Maaliif dallansuu rabbii akkanaan nurratti bu'aarti dallansuu rabbii alamii maaltu namatti toleetiniin ka biyyaa nu baase rakkinname namni biyya namaa wanni dhufeef rakkina san gajjedhee dalagatee of jijjiiree biyya ofiitti galuuf malee caffaruuf miti biyya namaa hin taatu haga fedhanillee yoo jiraatan keessaa galanii waa of duuba qabataa uummanni biyya hambaa kun ka Suudii yoo san nama keenya akkas goote Dubaa illee gizema namaa qabdi malee hin dhiiftu jechuudha. Uummanni hambaa kun harkaata uummata keenyaa kana hin fedhanii jechuudha. Biyya nu balleessa jedha. Kun akkanumatti diqaalaa dhalulleen dhufaa. Akkanumatti bakka wanni birallee dhufa jechuudha. Akkanumatti gahee namni qaama ofii kana badhee baasee waxxaree maaliif na laala na arga ani dabbaa qaba na arga dabbaan kiyya kun akkana jira jechuu agarsiisa kun amma maaliif ofuma dhiirallee yaada keessa galchanii akka hin taane ta'anii uffata hin taane godhatanii dhiira afoo deemanii ebaluun kun akkana na godhee narratti akkas na godhee nagatti jechuun hin taatu maaliif mana banaa dhiisanii hattuun komatanii jedha amma maaks oromoo akkasii uummanni akkana godhan kunii osoo ofuma qoxxoobdanii osoo parsantimaan deemtanii ka gorsi unamaa isin hin seenin gorsi kiyya isin seena miti mee uummata Suudii ka yeroo san akkasii sargii godhatu san eegasii akkam akka ta'e hundi keessanuu hin beeytan eegasii qabaan halkanii yoo ta'e ilaa ammaan tana irraa cinne uummata san yaadadhaami akkanuma caffara yoo san isaan illee akkanuma caffara eegasii maal ta'an
kun mana hidhaa keessatti booya, kun biyya galee waa takka harkaa hin qabu. Otoo isaan dalagatanii maallaqa hin qabne, odoo isaan mana ijaarratanii biyyaa hin qabne, odoo isaan qophaa'anii biyya kiyya gala jedhanii yaada hin qabne guuranii biyya galchan. Isinillee akkasuma warri Dubaayii isinii nafuu hin tura malee Dubaayii qofti wayi Itoophiyaa isinii taate akkana keessa caffartan. Itoophiyaa isinii hin taane biyyuma namaati. Gaafuma achi nama gargaralte biyyi nama ofirraa nama geggeessiti. Osoo namni quba hin qabne, osoo namni yaada hin qabne, osoo namni karoora ofii kan biyyaa ba'eef sana hin sirreeffanne wanni qabaa nama dhufte gara biyya ofii galanii jechuudha. Kanaafi maaltu namatti tole?